Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo, Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumti keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Akka akkasaatii bakka jirtaniitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota argamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenyaadhaan kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam akkasumas qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaaf harmoolii keenya hunduma isaaniif akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenyaa koorsii dubbii haadha keenya Dubroo Maariyaam barumsa keenyaa itti fufna. Egaan akkuma beekamu hamma ammaatti barannee kan jirru keessumattuu guyyaa darbee kan xumurre walumaa galatti waa'ee seenaa haadha keenya Dubroo Maariyaamidha. Dubroo Maariyaam akkamitti akka isheen dhalatte dhalannaa ishee dursees immoo hundeewwan ishee tulluuwwan qulqullaa'oodha kan jedhamirraa ka'uudhaan karaa abbaa isheedhaaf karaa harmee ishee dhuguma hundeewwan qulqullaa'oo akka isheen argamte erga sanaas immoo haara dhalannaa ishee mana qulqullummaa galtee waggaa 3 fi mana abbaa isheedhaa fi harmee ishee erga jiraattee booda waggaa 3ffaa isheetti mana qulqullummaa kana booda waggoota 12 mana qulqullummaa keessa akka isheen jiraatte erga kana umurii waggaa 15ffaatti gooftaa da'uudhaaf akka isheen filatamte gooftaa erga deessee boodas immoo gara gammoojjii Gibxiitti ari'atamuudhaan waggoota 3dhaaf ji'a 6 akka isheen jiraatte achi erga deebites immoo Naazireet gooftaan keenya amma inni fannoo isaatti jechuudha mana Yoosef akka isheen jiraatte waggoota waliigala waggoota 33dhaaf jechuudha. Ittaanee immoo gooftaan keenya fannoo jalatti mana Yohaannisitti Yohaannisiif elaa haadha kee jedhee waan kenneedhaaf mana Yohaannis akka isheen galte. Erga kanaa booda immoo kan xumura gidiraawwan isheen argaa turte kana hundumaa irraatu ishee boqochisuudhaaf ilmi ishee dhufe boqonnaa isheedhaa boodas immoo owwaalamuu boodas du'aa ka'uu ishee kan jedhu isaan kana dhaachuudha guutummaatti seenaa haadha keenya Dubroo Maariyaam biyya lafaa irratti kan jiru haala dhalannaaf guddina jireenya ishee biyya lafaa umuriiwwan 64 kana ture kan baranne jechuudha. Isaan kun haala kanaatiin yeroo ta'an guyyaa har'aarraa immoo eegallee boqonnaa haaraadha kan barannu. Boqonnaa 4ffaadha. Boqonnaa 4ffaadhaan fakkeenyota qulqulleettii Dubroo Maariyaamiif fakkeeffamanii fi raajiiwwan isheef dubbataman kan jedhuun barumsa keenya eegallaa jechuudha. Waaqayyoo akkuma yeroowwan darbanii ammas nu barsiisuun fedhaa fi eeyyama isaanuuf haa ta'u. Egaan qabiyyee barumsa dubbii haadha keenya Dubroo Maariyaam jechuudhaan kan eegalle boqonnaawwan 8 akka qabu dubbachaa turreerra. Boqonnaawwan jalqabaa 3 barannee amma boqonnaa 4ffaa bira geenyeetu jirra jechuudha. Boqonnaa 4ffaan fakkeenyota qulqulleettii Dubroo Maariyaamiif fakkeeffamanii fi raajiiwwan isheedhaaf dubbataman. Isaan kun egaa dhalannaa dursanii kanneen turanidha kan ilaallu. Boqonnaa kanaan mata dureewwan gurguddoo 3dha kan barannu. Achi jalatti mata dureewwan isaan mataan isaanii baay'ee qabu. Garuu gurguddoo jennee kan keenya 3 kan jalqabaa hiikkaadhaaf barbaachisummaa fakkeenyaa. Fakkeenyi maaliif barbaachise hiikkaan isaas kan jedhu
ni ilaalla. Kan ittaan immoo fakkeenyota qulqulleettii dubroo maariyaamiidhaaf fakkeeffaman kan jedhuun fakkeenyota jiran ilaaluudhaaf ni yaallaa jechuudha. Kan xumuraa immoo raajiiwwan isheedhaaf dubbataman haadha keenya dubroodhaaf raajiiwwan dursanii raawwataman isheef dubbataman kitaaba qulqulluu keessaa jechuudha. Isaan kanadha boqonnaa kanaan kan barannu jechuudha. Egaan guyyaarraa kutaa tokkoffaadhaan kan ilaallu fakkeenyota haadha keenya dubroo maariyaamiidhaaf fakkeeffaman dursinee hiikkaadhaaf barbaachisummaa isaa ilaallee bal'inaan garuu waa'ee fakkeenyota haadha keenya dubroodhaaf fakkeeffaman sanatti dabarraa jechuudha. Hiikkaadhaa fi barbaachisummaa fakkeenyaa yeroo jennu hiikkaansaa fakkeenya jechuun wanta raawwatamee darbe tokko wanta biraadhaan bakka buusuudhaan ibsuu jechuudha. Wanta barsiifamaa jiru tokko wanta raawwatamee darbe yeroowwan muraasaan boodaa ta'u waggoota baay'eetiin durasaa ta'u raawwatamee kan darbe sanaan bakka buusuudhaan ibsuudha. Barbaachisummaan isaa immoo maaliifidha? Fakkeenyaan barachuun fakkeenyaaf barsiisuun maaliif barbaachise kan jedhuudhaa fi wanti barsiifamuudhaaf yaadame tokko haala salphaadhaan sammuu namaa keessatti bocamee fakkiinsaa sammuu namaa keessatti kaafamee akka inni hafuudhaaf haala salphaadhaan hubachuudhaaf akka danda'amuu fi fakkeenyaan barsiisuun kanaaf barbaachisaa jechuudha. Fakkeenyaan barsiisuu yeroo ilaallu kun amala mana kiristaanaa keenyaadha. Manni kiristaanaa keenya barumsoota baay'ee fakkeenyaan kan qabdudha. Kunis immoo calliseetuma kan dhufe osoo hin taane hundeessaa mana kiristaanaa keenyaa kan ta'e dhiiga isaa qulqulluu fannootti dhangalaasuudhaan mana kiristaanaa qulqulleettii keenya kan nuuf hundeesse innumti abbaan mana kiristaanaa gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisuu waanta eegaleefidha. Jalqabaaf jechuudha. Wangeelota arfan waa'ee barumsa gooftaa keenyaa yeroo ilaallu guutummaan isaanii bakka baay'eetti kan argannu fakkeenyotadha. Gooftaan keenya barumsa isaa yeroo barsiisu inni akka beekutti osoo hin taane akka beekumsa dhala namaatti mataa isaa gad of qabuudhaan jechuudha. Akka dhala namaadhaaf galuu danda'utti innumtiyyuu immoo jechi gooftaa keenyaa innumtiyyuu hin galuuf kan jedhu gooftaan keenya maal taasisaa ture? Fakkeenyaadha kan inni barsiisu. Namicha sanyii facaasachuudhaan sagalee waaqayyoo warreen osoo dhaggeeffatanii bakka itti hin laanne sagalee waaqayyoodhaa fi ari'atamuun adda addaa gidiraa adda addaa yerootti dhufu kanneen dhiisanii badan akkasumas immoo namoota sagalee isaa dhaggeeffachuudhaan hojiitti hiikan kana haala salphaadhaan jechuudha sanyii namicha facaasuun gooftaan keenya barsiiseera. Mootummaa waaqayyoo maalittan fakkeessaa? Mootummaa waaqayyoo lafa qonnaa fakkaatti, mootummaa waaqayyoo mana cidhaa fakkaatti jechuudhaan bakka baay'eetti kaaseetu gooftaan keenya waa'ee mootummaa waaqayyoo, waa'ee gaabbii, waa'ee kadhannaa kan hundumaa barsiisaa tureera jechuudha. Kanaafuu jalqabaaf kan irraa baranne galanni isaaf haa ta'uti isuma gooftaa keenya abbaa keenya Iyyasuus Kiristoos irraadha jechuudha. Kanarraa kan ka'e manni kiristaanaa keenya barumsoota jiran hundumaa fakkeenyaan barsiisti jechuudha. Fakkeenyaa yeroo barannu wantoonni baay'een dhuguma kakuu haaraa keessa warreen jiran warreen gara fuulduraa kakuu warreen gara dudduubaatti raawwatamaa turan kakuu moofaa keessa kanneen jiran wajjirraan tokkodha. Walqixadha jechuu keenya osoo hin taane fakkeenyi sun wanta fakkeeffamuudhaaf sanaa gadi haa ta'uyyuu malee garuu bakka buusne yeroo barannu immoo haalli barumsa keenyaa haala kallattii salphaadhaan hubachuu dandeenya jechuudha. Iccita Sillaasee tokkummaa sadummaa yeroo barannu akkamitti jenne sammuu keenyaan gaaffii nutti uumuu danda'a. Garuu dursee waaqayyo gooftaa keenya kan taasise wajjirraan fakkeenyaa yeroo wal bira qabnee ilaallu waa'ee lubbuu keenya mataa ishee yommuu ilaallu iccita Sillaasee hubachuudhaaf baay'ee salphaadha jechuudha. Akkuma kana wantoonni baay'een fakkeenyaadha. Kan dubroo Maariyaamis immoo fakkeenyonni baay'een isheef fakkeeffamanii ni jiru jechuudha. Walumaa galatti barbaachisummaadhaa fi hiikkaan fakkeenyaa isa kanadha jechuudha. Egaan gara barumsa keenyaatti yommuu deebinu kallattiimaan waa'ee fakkeenyota dubroodhaaf kanneen fakkeeffamanidha jalqabnee
mata duree guddaadha kun as jala wantoota baay'eetu jira. Kana jalqabneetu kutaawwan ta'an irrattis barachaa deemnaa jechuudha. Qulqullichi Hiriyaaqos sirna qulqulleessaa haadha keenya Dubroo Maariyaam kan barreesse jechuudha. Maal jedheera? Kennaan kan guutamte yaa Dubroo maaliifi maalittis fokkeessinaa jechuudhaan gudunfee lafa kaa'eera. Dubroo Maariyaami maaliif maalittis fokkeessinaa? Fokkeettiiyyuu hin qabduu jechuu isaati. Dhuguma Dubroo Maariyaami maatti fokkeessina? Dubroo Maariyaam kan itti fokkeeffamtu iyyuu hin qabdu. Maaliif? Akka ishee kan jiru ishee dursee kan hin argamne ishee boodas immoo kan hin argamne. Dubroon haati fakkeetti hin qabdu. Gooftaa keenyaa hammattee kan qabatte uumamtoota mul'ataniidhaaf hin mul'anne daqiiqaattis haa ta'u yeroo adda addaatti uumama isaa uume hundumaa kan hin irraanfanne yeroo hundumaa nyaata isaanii kan isaaniif laatu harma ishee kan hoosiste Dubroo Maariyaamitti fokkeessina. Kan itti fokkeessinu hin qabnu jechuudha. Haadha Waaqayyoodha isheen. Waaqayyoon deesseetti. Dubbiiwwan ishee gara fuuldaatti kanneen ilaallu kitaaba qulqulluu keessa kanneen jiran wantoonni baay'een kan nama dinqisiisan Dubroo Maariyaamii haadha akkasii dhuguma abbaan qulqulluun kun akkuma jedhe maalumatti fokkeessinu iyyuu hin qabnu jechuudha. Samiidhaaf lafti baachuu kan hin dandeenye mucaa ishee gadameessatti kan baatte ji'a sagaliidhaaf deessees immoo waaqa samiif lafaa mucaa kochuudhaan kan waamte dudda isheetti baadhachuudhaan gammoojjii Gibxitti kan deddeebite yeroo hundumaa namni kadhannaa kan taasisu waaqayyo wajjin dubbachuu jechuudha. Kadhannaa namni taasisu jechuudha. Dubroon Maariyaam waggoota 33 guutuu ilma ishee wajjin ganamaaf galgala dubbachaa kan turte bishaan kan buustee laattuu fi qursii misaa ciree laaqanaa irbaata kan laattuu fi waaqayyoof jechuudha. Dubroo Maariyaamitti fokkeessuu dandeenya. Kan itti fokkeessinu hin qabnu jechuudha. Garuu waa'ee haadha keenya Dubroo Maariyaam yeroo ilaallu wantoonni baay'een sammuu namaa ol ta'an ni argamu. Fakkeenyaaf al tokkotti haadhas durbas ta'uu kan danda'u tasuma hin argamne. Hin jiru jechuudha. Kun uumama keessatti tasuma hin jiru. Haadha akkasii akkamitti hubachuu dandeenya? Isheen xalayaa guduunfamtee kennamte jechuudhaan durfamee raajiin akkuma isheef dubbatame dhuguma isheen xalayaa keessa ishee kan hin beekamne Yoseef illee maalummaa ishee beekuu kan hin dandeenye guyyaadhaas namoonni maalummaa ishee isa dhugaadha beekuudhaaf kan namatti cimu waa'ee Dubroo Maariyaamii uumamni waaqa deesse gaafa jedhamu akkamitti hubachuun danda'ama kun? Hin danda'amu jechuudha. Akkasumatti kallattiidhaan amantiidhaan keessa yoo seenan malee sammuu kana qofaan hubachuudhaaf yeroo yaadamu hin danda'amu. Garuu waa'ee haadha keenya Dubroo Maariyaam fakkeenyaa yeroo finnee kanneen darbanii raawwataman duukaa yeroo finnu immoo dhuguma salphaa ta'e waanta argamuudhaaf abboonni keenya qulqulloonni bara adda addaa keessa kanneen jiraatan tamassixoodhaan isa dhugaa dubbachuudhaaf tamassixoodhaan haadha keenya Dubroo Maariyaamiidhaaf fakkeenya adda addaatti ishee fokkeessaniiru. Abbaan keenya qulqullichi Hiriyaaqos maalitti fokkeessinaa kan jedhe fakkeetti baay'ee erga isheef barreessee boodadha. Abboonni keenya callisaniitu waa tokkoon guduunfani. Waa'ee waaqayyo qorachuu hin dandeenyu kan jedhan callisaniitu miti. Dura qoratanii deemanii gaafa dadhabamu haa callisnu waa'ee waaqayyo qorachuu hin dandeenyu. Akkuma kana qulqullichi Hiriyaaqos waa'ee Dubroo Maariyaamiidhaaf wanta baay'ee erga fakkeessee booda kennaan kan guutamte yaa Dubroo maaliif maattis fokkeessinaachuudhaan guduunfee dhiiseedha jechuudha. Kanaafuu fakkeenyonni haadha keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam abboonni keenya kan kaasne kun kan akka abbaa qulqullicha Hiriyaaqos sirna qulqulleessaa Dubroo kan barreesse akkasumas qulqullicha Efreem inni Sooriyaa galatoo haadha keenya Dubroo kan barreesse fakkeenyota baay'ee kitaaba qulqulluurraa fiduudhaan haadha keenyaaf fokkeessaniiru jechuudha. Fakkeenyonni kun nuti barumsa keenyaaf haala salphaa ta'een haala nuuf galuu danda'u hin jennee bakka sadiitti qoonnee keenyerraa isaanis korreen jalqabaa fakkeenyota bara abbootii keessaa kanneen fokkeeffaman akkasumas fakkeenyota bara Musee keessaa fi fakkeenyota bara raajotaa kanneen jedhaman kana haala kanaatiin ilaalla. Fakkeenyota bara abbootiidhaa fi bara Musee keessa kanneen jennu
yeroo sana keessa kanneen raawwataman abboonni keenya dubroo maariyaamiidhaaf kanneen fakkeeffaman yommuu ta'an isaan kana lamaan fakkeenyota haadha keenya dubroo maariyaam jennee baranna. Kan bara raajotaa immoo raajiiwwan kallattiimaan raajonni waa'ee haadha waaqayyoodhaaf waa'ee deessuu gooftaa keenyaa dubroo maariyaamiidhaaf kan isaan dubbatan kallattiimaan raajiiwwan sana kan ilaalluudha kan ta'u jechuudha. Kanaafuu walumaa galatti egaa haadha keenya dubroo maariyaam fakkeenyaan fakkeessinee barannaa yommuu jennu maal jechuu keenyadha. Waa'een ishee haadha waaqaa ta'uun ishee waaqayyoodhaan deessee durbas haadhas al tokkotti taatee dabartee immoo amantii ishee ilaalaa. Amantii dubroo maariyaam gara fuulduraatti ni baranna. Dubroon maariyaam mana qulqullummaa keessaa yeroo turte kitaabolee ni dubbisti. Seenaa abbootii guutummaatti beekti. Garuu eenyuyyuu sanyii dhiiraa malee daheera kan jedhu tokko barreeffamee hin jiru. Garuu qulqulluun Gabrieel gaafa dhufetti dubbatu akka jecha keenaaf haa ta'u ani garbittiin waaqayyo kunooti jechuudhaan amantiin amma kanaa tasuma hin jiru. Tasuma jechuudha eenyumaafuu hin jiru amantiin amma kanaa. Ni raawwatama jette Elsaabees dubbatteetti. Wanti waaqayyo biraasitti dubbatame ni raawwatama jettee kan amante ati qulqulleettiidha. Ati qajeeltuudha jechuudhaan dubroo maariyaam galateeffatteetti. Kanaaf wantoonni akkas akkasii kun baay'ee cimoodha kallattiimaan hubachuudhaaf waan ta'eef abboonni keenya ofii isaanii baay'ee yaadaan fagaachuudhaan qulqullummaadhaan fagaachuudhaan ishumarraatu kennaa argataniin waa'ee haadha keenyaa kanneen barreessan kanneen jalqaba kaasne kana dabalataan kan akka abbaa biyya keenyaa kan ta'an qulqulluu abbaa Giyoorgis Sagaasiccaa qulqulluu Yaareed abbaa Zeemaa isaan kun kennaan isaanii baay'ee kan deeme qulqullummaa kanneen qaban hafuura qulqulluudhaan haadha keenyaaf kan isaan hiikan kana kan isaan fakkeessan kana yeroo laallu waa'ee haadha keenyaa haala salphaadhaan hubachuudhaaf barachuu dandeenya jechuudha. Kanarraa ka'uutiidha haala kanaatiin kan barannu. Barumsa keenya kutaattaanuun fakkeenyota kanarraa kaasnaa jechuudha. Kanneen bara abbootii kanneen fakkeeffaman eegaluudhaan itti fufna jechuudha. Har'aa fi asuma irratti nu haa ga'u. Abbaa sagalichaa kan ta'e waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Eebbi gargaarsi kadhannaan haadha keenya qulqulleettii dubroo maariyaamii hunduma keenyaaf haa baay'atu. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa waaqayyootiin turtii gaarii galanni waaqayyoof.